Kun akkuma argitan haala kanaanii dhamni isaa irratti bahee ittoon isaa jalatti calalee jira. Kunaas biratti immoo dhama isaa irraa naqee xiqqoo tafeessa kanallee bareecheen irraa naqee jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa ittoo fi dhadhaa ajaa'iba isaa aannan irraa mana keessatti akkamitti akkam baasu isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa laayikii godhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtuu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaas biratti qabee qoraafanna jechuudha. Qabee durillee qabeedha. Amma maalitti akka naquu fi maalitti akka raasu hunduma isaayyuu kan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa viidiyoo irra naxaayinaati jidduutti niisinaati mee banaadhuma lafa kaa'amee ana fayyada. Yoo isinii kunoo haala kanaan akkuma argitan qoraasaan jira. Qoraasumni dirqama jechuudha. Aannan qoraasuma hin qabne ittoon qoraasuma hin qabne ittoon jedhu aannanis aannan hin jedhu. Bismillah. እና ቪዲዮ ኮ አንገጡ ሙራላ ወማዩ ላሉን ስልትን ቶለ በቃ በና ለፈካ አታዋዱ ሞፉ ማናፊቱ አንገዱ ማንስ እንጀዳ yosin najajjabeessitanii yosin laayikii naa gootanii yosin viidiyoo ko naalaaltanii namni tokko yeroo waa hojjetu yoo irraa bu'aa argate malee hojii sanatti hin gammadu jechuudha. Kun akkuma argitanu aannan leetirii 2 leetirii 4 biteen ture garuu bitu xiqqoo irraa danfiseen ture sanarraa qannasee kuno sansila qoraase sanatti naqaa jira jechuudha. Aannan leetirii 4 jechuudha. Aannan kanallee meeqaan akkam bitee isinitti nima. እና isa sana najalaa yaaseennaani dhiiseen asitti deebisee immoo xiqqaatee tures leetirii 4 gatii ta'e jennaan sun hin guute tasaa. Kana dheennise haayilaandii kanatti naqee haayilaandiin kunoo manni haayilaandii zayitii dhiqeetan qoraasee itti naqe jechuudha. Haayilaandii zayitii sabbaa leetirii 5. Anas biratti guyyaa sadaffaatti urgoo ajaa'ibaa isaa ta'ennaan maashaallah jalqaba urgoo irraa buufannee urgoo isaa jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko furdaa bareedaa isaati. Aannanuma duwwaan bite jechuudha mana aannaniiti. Egaa aannan hundi qulqulluun hin gurguramu bakka qabaa. Biyya kana keessatti namni hundis waa hin taane hin gurguru namni hundis immoo waan sirrii hin gurguru jechuudha. Kanaaf yeroo waa binnu maaliyyuu waan keessatti waan qoonqoo kana waan akkasii kana yeroo binnu bakka beekamaatii ta'uu qaba. Namni akka tokko ta'eera jechuudha. Waa qulqulluu amma kana badaa gurguraan jiru. Innaas biratti kun akkuma argitanu raasaan jira. Ro'oo raasuu jedhama miti. Yaa hanga waggaa 8 moo waan akkasii qofan ture ani baadiyyaa kanaaf waama tokko iyyuu hin beeku jechuudha. Yeroo sana wanti yaadatamu hin jiru. Garuu calliseetu man tilmaamaan godhaa jira. Ganama ture kuni akkas jalqabee ka'een karaatti dhiisee galgalatti deebi'e. Achi keenutu hin raasinii jallis jala isaatti dhamni calalee dawwalee siisterii gaafadhe siin hin beekti. Akkasii aannan raasaa dhaqeen karaatti dhiisee akkamii intaayoon itti deebi'ennaani maalan beekama wanta ta'e wayii wanta ta'e taa jedhama durum barreelaa yoona itti nawwaamtu silaa siiraasee naan jette jechuudha. Dhiisee maaliif waan ta'e haa ta'u jedhee galgala itti deebi'ee raasee mee akkam ta'e isa jedhu walumaan ilaalla inshaallah. As biratti keddoon isaa itti naacimuu didee akka tokko ta'e na rakkisaa ture garuu akkuma ta'etti harkaan gaditti qabeen raasaa jira. Kuni ganama isaati jechuudha. Akkas raasee dafeen bookaa hin beektu namoonni baadiyyaa dura ofiillee yoo raasuu dhiistan maatiin ala raasuu ni argitu ni beektu. Nasirriitti raasuu barbaada jechuudha dhadhaa jalaa baasuudhaaf. Akkasitti gaa kun galgala isaati. Galgala isaa immoo itti deebi'ee raasee ka'ee kunoo hanga ta'e nan dadhabee hanga ta'e wayii ittoon dhadhaan baay'inaanan haala kanaan kun akkuma argitanu irrumaan muree jechuudha. Haayilaandicha jechuudha. Akkasitti irraa mureetan kunoo dhadhaa ajaa'iba isaan baasa jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Akka kana calalee irratti bahee jira. Namoonni durii ittoo dhadhaa maatiin keessan isin biratti baasaa turanii
yaadadhaan isiniin jedhaa ani tilmaamu maaliin hojjechuutti jira yeroo baay'ee waa inni ta'a akkanumatti ta'a jedheetaniin waa mokkora jechuudha alhamdulillah naaf ta'a hadha qofa miti kanan baasaa ture kanaan durallee baasaan ture ittoo nan jaalladha garuu ittoo biyya keenya gabaarraa bitanii nyaachuun yaa ilaahi ilaadhuma ittoo nyaachuu dhiisuu namaa wayya dhadhaanillee okkaa ta'u rakkoon qabu ni baksamaa inni mataatti dibatamus illee irra deemanii addaannoo ilaalanii ijoolleedhaafis ni bitama addaannoo dhadhaan ittoo garuu Allahu akbar isa fa'i qulqullinaan maaliin hojjetanuu qofayyuu osoo hin taane namni keenya badaa garaa jabaatee dhumeera sa'a rabbiin horii rabbiin rahmata isaa keessaa namaa kennee jedheyyuu waan hin taanetti makanii fidu jechuudha ittoottis dhadhaattis wallaahi isa qofayyuu miti qulqullina akkamitti akka hojjetanii fidanuu maalii a'uuzu billah kanaafi tasuma ittoo dhadhaa keessa gabaa keessa bitanii nyaachuurra dhuma dhiisuu wayya an akka mataa kootiitti jechuudha እና yeroo na barbaachisee haala kanaan aannan bitee amma fakkeenyaaf aannan amma leetirii 4 birrii 500 nan bitee irraa aannan isaa fayyadamneerraa urgoo isaa fayyadamneerraa baaduu isaas immoo burcuqoo 2 irraa fayyadamneerraa egaa waan silaa waan ittoo waan sa'a keessa nama barbaachisu hundarraa fayyadamne jechuudha ilaalaa birrii 500 asbiratti baaduu isaa irraa buufannee baaduu mitiire baaduu jedhama eeyyeen baaduu isaa irraa buufannee dhadhaa isaa keessaa baafannee ittoo isaas godhanna jechuudha kun hilwaanan illee na bira teessee ilaalaa jirti durba miti gaa ammumaan hojii barti akkasinis jedha hordoftoota koo haala salphaa ta'een akkasumas namoonni ittoon gabaa keessaan jaallanne mana keessanitti haala kanaan baafachuu dandeessu aannan suuqii irraa bittanii ittoo gabaa keessaa bitanii nyaachuurra dhuma dhiisuu wayya akka mataa kootiitti jechuudha akkasinis jedha hordoftoota koo laa ittoon sun yoo dhadhaan sun yoo bicate birrii qulqulluu akkanaayyuu miti akkasitti qoraafameeyyuu nufu namni qoraasee fiduu miti wama argeeyyuutti makee fidaara ala bara kana jechuudha akkuma argitanu haala kanaan distiitti naqadhee istoofii humna isaa baay'ee tokko gadi qannasee istoofii isanan fayyadame istoofiin kaan ol qabuu gadi qabuu kanaaf istoofii isana fayyadamee haayilii isaa gadi qabee haala kanaan kunoo irra kaa'ee suutumaan ibidda laaffisee haala kanaanii ittoo baasuutti hin jiraan isiniin jedha kana fakkaata maashaallah akkuma argitan dhugaa dhamni isaa suutuma suutaanii irratti bahaa maal jedha alii ittoota irra dhufaa alii kunoo akkuma argitanu maashaallah haala kanaan kana gahee jira kunoo keessaa baasee saaniitti naqee kunoo dhadhaa ittoo ammas bahee dhadhaa sammanni bahee argitaniittu kana gaa yoo bicate gabaarraa isa akka kana qulqullinaan hojjetame miti akkanuma argee yoo bicate gabaarraa kun birrii 200 ol ta'a jechuudha isayyuu gaa qulqullina isaa qoraasanii waan akkasii haala kanaan miti akkuma argetti borcanii kan dhufu jechuudha anna alhamdulillah kana qalbii qulqulluun qalbii guutuun nyaatama jechuudha kuni anna inshallah kana marqaa marqeetan viidiyoon hammani dheeratee marqaa marqeen marqaa isaatiin waliin nyaanna inshallah kanatti ilaaltanii istanu akkasinis jedha hordoftoota koo yoo jaallattan viidiyoo koo laayikii godhaa akkasuma namoonni subscribe malee ilaaltanu subscribe godhaati maatii koo taame maatii ataanuun isiniin jedha nooruu mana koo dhuftanii bahinaa maatii koo ta'a akkas inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi